ati gartee nama islaamaati moo nama kiristaanaa turte? Ani nama kiristaanaa ture. Goobas. Wangeela as gartee wangeela irratti waan amma jedhe kana waanuma argite, waanuma hordofte, waanuma ofii keetii beektu miti. Goobas. Abu Muwaas taatu keessaa ustaada taatu namni fari keessaan dirqee birreessii kanneen dubartii jira kootu jechuun akkaawuntii irra maallaqa siineen islaamummaa fudhadhu namni siin jenne jira. Lakki waa takka. Fadhuma keetiin laphuma keetiin dhugoomsiteeti gartee gara TikTok kana dhuftee shaadaa qabachuufi. Tole waaqayyoon tokko malee laman ta'in sadin ta'in ni amantaa? Yesuus Kiristoos akka ilma namaa ta'e ija keetiin argite ani namaa kan jedhu hin amantaa hin dhugoomsitaa? Nan dhugoomsee. Maasha Allah. Akkasuma ergama akka ta'e hin dhugoomsitaa? Muhammadis ergama isa xumura akka ta'e hin dhugoomsitaa? Abrahaamis Musees hunda isaanii? Goobas gara shaadaa deemna qalma shaadaa jechuun dhuga bahuu jechuun namni dhugaa sii bahu waan takka gartee ani Oromoodhaa guutan dhagaa ani gartee fuudheen jiraatu haadha manaa kiyya guutan irra gasii baadha manaa isaaniiti jedhan ani islaama ta'uu fi ani islaama rabbi tokko islaama jechuun afaan Oromooti yoo hiikne islaama jechuun afaan qubee Arabaati islaama jechuun waaqayyoof masakamu waaqayyoof butamu ajaja waaqayyoo raawwachuu jechuudha Yesuus waaqayyoof raawwata Abrahaamis isaaf raawwata islaama jechuun kanuma qubee afaan Oromoo Arabaa irraa dhufte islaama jechuun waaqayyo tokkoof masakamu abboomamu bitamu ajaja waaqayyoo raawwachuu jechuudha networking kee waysi qabee nama jirtaame networking yoo xiqqoo qabeensiya yeroo gadi silaa shaadaa qabsiifne jechuudha booda asoo inni nama goosisaa networking kunis bareeda lallabni keenya nafu boo ergaan laphee dhiiraas numa dhayitte kuno hin deebe inshallah hin deebe amen ayye gara shaadaa deemna bakka deeban addua hin dhiifnu ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Muhammadis garbicha isaatii fi ergama isaa kan xumuraa ta'uu dhugaan baha ragaan baha Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbii miti ilma Rabbiis miti indagam ilma Rabbiis miti ilma Maariyamaa garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii yaa Rabbi islaamummaa irra na jiraachisi irran na ajjeesi irran na kaasi jannatana kan Allahu akbar taaddu hanqanuma islaamummaan waan biraan jirtu wala cuuphaa bishaan keessa nama gara achi godhi nama gaddarbi injirtu baga gara islaamummaa dhufte Allahu akbar rabbi sirraa jaallatu islaamummaa ani siifin kan waaqayyo si kan waaqayyo dhiira Oromoo si godhe bareedaa kana si godhe Oromiyaatti akka dhalatu si godhe hanga arraatiin isaa si nyaachisee asiin si gee qilleensa isaa oksijiina isaa
soorata isaa nyaattee arma geesse isuma takkicha saniif kallacha kee lafa kaa'e Yesuus Kiristoos ilma namaati malee waaqa gonkumaa ta'uu hin danda'u. Namni gartee haadha malee dhalateef waaqa hin ta'u. Namni abbaa malee dhalateef waaqa hin ta'u. Aadam haadhaa fi abbaan qabu biyyeerraa nama ta'e. Waan haati mana isaa tajaajiltuun isaa cinaacha isaarraa uumamte nama foonirraa uumamte waaqayyitti hin taane Yesuus Maariyaam irraa dhalate gartee nama hin taane dinqii waaqayyooti. Anaaf ati haadhaaf abbaa keenya hedduu dhalanne Malkisaadiq jedhamee jira. Ibroota keessa nama abbaa hin qabne hidda dhaloota hin qabne jalqabaa fi xumura hin qabne jira. Waaqa hin taane baga islaamummaa rabbi sii kenne waaqa tokkichaaf masakame. Aniin kun waan waasiin jechuu mala ijoolleen islaamaa si arrabsuu mala. Kanaaf jettee wantan jedhin garee si deeggartuu fi garee si faalleessu hedduu oomishatta galgala kana. Isa keessaan sin dhufu Yesuus hin gante Yesuus akka nam mul'atee jira. Yesuus akkana gootee jirta. Koottu gara Yesuus yaadnaal maal si jaallata eenaan jaaladha jedhin itti naa himi jedhin hin jaalanna hin arrabsinu. Yesuus kabajamaa nama dubroo kabajamaadha dinqiidhaan waaqayyoon sagaggaalummaan malatti gartee Maryamiif ilma kenne ilma Maryami Yesuus ilma Maryami. Maryam Yesuus yoo argite yaa ilma koo jettiin inni gartee Maryam yoo arge harmeetoo jedhaan waaqayyoon yoo arge uumama koo ilma koo nama wartee waaqayyo dubbii waaqayyootti kan namte hundi ilma waaqayyoo jedhaniin waan waaqayyoo barsa ilma waaqayyooti yeroo innu Maryamaa fi waaqayyo abbaan yoo argan haadha manaa koo abbaa manaa waliin jedhaniin no yaa uumaa koo jettee kadhatti. Maryam gaafa gadaameessaa keessa gartee jiru ilma isiiti. Maryam ilma siin waaqeessitu barattoonni ilma siin waaqeessan walii gallee waaqayyoo tokkichuma san waaqayyoo kakuu moofaa bara durirra waaqayyoo Aadamiin uumee jireenya bara baraa keessa kaa'e isuma tokkicha sanii jabaadhu.